Shamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Haddallee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon addaa abjuu miti isa dhugaati jechuudha. Kaleessa viidiyoo daqiiqaa 2 sekondii wayii gadhiisee osoo daqiiqaa 2 osoo hin xumurin warri heebbanatti xuruurtan amin jedhee buddeen jira. Kuwwan keessa namoota iyyuu warra gadhumaa dhaggeeffatanii abjuu ta'uu isaa bartan koomentii kolfaa akkasuma anas baay'ee na kolfisaa ture jechuudha. Koomentiin keessan dhugumatti kaleessa galgala baay'een kolfee kaleessa galgala bichaa miti hagadhaatittu koomentii keessan na daduma narra bu'uun yoon argu baay'ee na kofalchiisa jechuudha. Agasitti kolfitanii anis agasumatti aboo hartaniif malee dhugumatti osoo hin hojjetin dhiisiti hojjetaniitu argataan jiran jechuudha. Kana hundi keessanuu beektanii biyya tanaa miti. Biyya harabaa kamirrayyuu kan waggaa tokko dhiisiti kan ji'a tokkotu tola sin kennan kan guyyaa tokkotu tola sin kennanii inni abjuudha abjuun dhugaa naa godhu warri jettan abjuun dhugaa si haa godhu warri jettan eeyyee ilaalla jechuudha. Hagasuma garuu itti bohaarsa malee waan biraatiif gadi hin dhiisne ani akkasii obboleeyyan kiyyaa walumaan jirra yoo rabbi jedhe haga biyya tana keessa jiru waan biyya tana irra jirtu anillee waan tokko waan dhagaherra waan ergerra waan itti jirtu isin biraanin gaha jechuudha. Kanatti osoo seenne dura garuu osoo waan angadhiisu kana osoo dhaggeeffatanii baay'ee gaariidha jechuudha. Daqiiqa 2 daqiiqaa meeqayyuu dhaggeeffatan garuu hanga tokko osoo ta'ee haga ani haasa'u san anuu baay'ee gadi hin dhiisu waan ta'eef daqiiqa 10 yoo guddatte jechuudha. 10 baqa 10 biraan dabarsu yoo guddate innu kanaaf ammoo iyyuu osoo dhaggeeffatanii daran irraa hubattanii jechuudha. Kana qabadhee isinii deebi'e ammoo iyyuu viidiyoo yookiin ammoo iyyuu kan dhaamsan qabadhee isinii deebi'e warri beerut kana keessa jiraattan warra mana keessa hojjettan osoo hin taane warri ala keessa hojjettan mazgabaan jammaramee jira jechuudha. Kanaaf gara mazgabaa san deemtanii galuu hin dandeessan jechuudha. Kuni kan jammarame Deesembarii kana keessa jechuudha. Kanaaf yaa obboleeyyan kiyyaa warri gaafii jalatti na gaafachaa jirtan amma galuun hin danda'ama jettanii kana gaafattan lakkoofsa hin qabu koomentii jalatti nama tokkoofu hin deebisne jechuudha. Yookiin waan hin beekneef jechuudha. Waan hin beekne akkas jechuun namatti ulfaata. Garuu waan ta'ame argame garuu fuudhee isin biraan nan gaha. Kanaaf ammoo iyyuu eessa dhaynee galmoofnaa kan jettan hin baasidha kan dhayitanii galmooftan jechuudha. Garri biraa eessa akka dhaqamee galmoo hin beeku hin baasidha. Kanaaf dhayitanii galmooftaniiti kan galuu dandeessan jechuudha. Gara biyya keessanii keessattuu warri ala keessa hojjettan osoo dhayitanii galtanii maaliif yoo ganzaba farkaa qabaattanii kunis ganzaba nama tokkichaaf si qofa osoo ta'e dolaara 500 kasin barbaachisu akkasumas iyyuu heerumtee yookaan iyyuu daa'ima kan of biraa qabdu yoo ta'e akkuma urmii isaaniitiin wal tara jechuudha. Akkuma urmii isaaniitiin wal tara xiqqaa yoo ta'e dolaara 50 akkas 250 haga urmii isaatiin wal tara jechuudha. Akkas nama 3 yoo taate gara dolaara 800 kan isin gaafatuun isaan oolu jechuudha. Garuu seerri yookaan iyyuu itti dhayitanii galmooftan gara biyyaatti galuuf jechuudha. Dolaara 500 si qofaaf si barbaachisa jechuudha. Kanammoo yeroo ammaa kana keessatti nama hagamtu hagana of biraa qaban ani san hin beeku sababa dolaarri badee jiruuf jechuudha. Kanaaf ammoo iyyuu warri dhayitanii yeroo galmooftan warri paasapoortii keessanirraa lakkoofsa paasapoortii keessanii beektan akkasumas iyyuu kooppii paasapoortii keessanii kan harkaa qabdan yoo ta'e osoo akka biyyaatti akka galtan kan isin taasisu jechuudha. Kan kana hin beekne ammoo iyyuu ani jechuun anuu hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf ani hin beeku ani lakkoofsa paasapoortii kiyyaa hin beeku. Yeroo Itoophiyaadhaa gara biyya kanaa dhufnu biyya kamuu haa ta'u yeroo itti xiyyaara keessa seentutti jechuudha. Lafoonni wayii si fuudhanii si kennan waraqata wayii bakka isaan iddoo duwwaa qaba. Nama hagamtu akkasirratti haga yaadannoo qabatan hin beeku. Ani maalidha jedhee ani achumatti gatee biraa bahee jechuudha. Yeroo xiyyaara keessa seentu lakkoofsa paasapoortii keetii itti barreessi maal itti barreessi jedhamee kasii kennamu tokko hin jira. Nama hagamtu nama sanirratti yaadannoo akka qabatu ani hin beeku. Walumaa galatti garuu
lakkoofsa yookaan lakkoofsa paasapoortii beekuu paasapoortii keetii beekuu qabda. Akkasuma yoo kan hin beekne ta'e ammoo kooppii paasapoortii keetii qabachuu dirqama jedha. Kana hundayyuu hin qabne garuu jala garuu biyya kanatti nafuu gara biyyaatti deebi'uun isaa hin oolu. Akkasuma ammoo misgabaadhaan doolaara 500 jechuun illee baay'ee ulfaata. Nama hagamtaa gana of harkaa qaban illee baay'ee gaafii keessa nama galcha. Ta'uyyuu garuu sababa doolaarri badeef keessattuu ala keessa warra hojjetaniif jechuudha. Sababa doolaarri badeef hojii malee si yoo teessan kanumarra cimaa dhufa waan ta'eef birri isaanis kan irraa fudhatan yoo ta'e wanni isin bu'aa buusu hin jiru jechuudha. Irraa fudhattanii fudhachuu baattanis yaa fudhannu birri isaanii homaa nu gootu jettanii kan hojii malee teessanis ni jira. Akkasuma immoo akka duraanitti iyyuu miti jechuudha. Hojiin dhabamee jira jechuudha. Isaan iyyuu harki caalu isaanii beela irra jira waan ta'eef jechuudha. Yaa balayaan kiyyaa warri galuu barbaadan akkanatti galuu ni dandeessan jechuudha. Viidiyoo tana warra Beeruut keessa jiraatan hunda keessaniifuu sheer gochuu hin dagatinaan isin jedha. Atillee hiriyaa keetii dabarsi akkasumatti walii dabarsaati warra ala keessa jirtanii kuni kan ta'u jechuudha. Kana tokko kabiraa ammoo wanna mallee irra deddeebi'ee isinitti himu warri keessanillee dhuftaniitiin na dubbistan jechuudha. Nagarrama jechuudha dabbani kana waan baay'ee dubbachaa ture jechuudha. Birrii kiyya yookaan mootiyyuu damoosa kiyya kan ji'a 8 kan ji'a 7 kan meeqaa kan 6 naa kennuu didanii irraan teechise naa kennuu didanii jettanii an dhugaan isin jedha. Ji'a 7 ji'a 8 miti ani ji'a lamaanuu irraa hin eeginaati irraa fudhaa isin jedhee jira. Amma yeroo kanatti ta'ee yeroo amma doolaarri ija ta'e kanaa miti yeroo kaanuu birriin keessanuu irratti kan baay'atu ta'e garaa isaan nyaatti. Isaanii miti isaan halagaa kanaa miti biyya keessattuu amma fakkeenyaaf hiriyaa kee tokko yoo birrii kan liqeessitu ta'e gaafa inni sirraa liqeeffatee harkatti fudhatu san akkuma waan ka isaati itti fayyadameetiin yeroo fitu yeroo sii galchuuf ati gaafattutti ammoo hagam akkatti ulfaatu laalaa isiniin jedhaa keessanuma kana. Garuu isaan ammoo daran harka lamaan hangana caalatti ulfaatti jechuudha faajiin keessan. Ji'a 7 ji'a 8 na didanii jettaa jirtanii ijoolleen lama keessan takka kan ji'a 8 na didannaan jette takka mootuyyuu kan ji'a 7 na didannaan jette akkamitti isin didanii osoo hin taane doolaarri hin jirudha sababa isaan sababachaa jiran jechuudha. Kanaafuu yaa balayaan kiyyaa waan biraati miti afaanuma itti tolaati irraa fudha. Warra mootuyyuu ji'a 2 ji'a 3 irraan geenye jettan ampiliis ana ofiif irraa fudhatan malee anaaf irraa fudhatan jechuudha. Ji'a 2 ji'a 1 gaafadhaati irraa fudha jechuudha. Ijoolleen tokko harkatti illee fuudhayoon of bira teechise kan of sodaatan ni jirtanii. Haa isaanumarraa yaa teessu yookaan gizeen galuun qabadhee galaa maatirrattis yoo ergadhee na jalaa balleessan warri akka zeetan ni jirtan jechuudha. Akka mucayyoon maal taate mucayyoo wayii waggaa 5 biyya Suudii hojjettee galtee yeroo kanatti warri maatiin ishii birri akka jiranii jalaa balleessaniitti eegan jechuudha. Aarii saniin bultii 15 keessatti Beeruutii kana dhufte jechuudha. Waggaa 4 irra teechisteet yeroo galtu isa maatiin ishiin bira jirtu kunis birrii dhoggatan jechuudha. Birrii waggaa 4 jechuudha. Birrii waggaa 4 dhoowwataniit intalli akka maraatuu taateetti kan ishiin asii galte jechuudha. An kana maraa rabbisnaa oolchuu aarii warraatiifis yoo kan jettan ta'e isaan sanuu caala waan ta'eef hanga ta'een of harkatti qabachuudha. Gara deemtan hundayyuu gara amma fakkeenya mana 2 yoo kan qabaatan ta'e birrii kee of harkatti qabattee deemu jechuudha. Dhugaan isin hin jedha isa dhugaa jechuudha. Baay'ee ulfaataadha waan birrii kuni. Mana 2 illee hoo deemtan mana sanuudha of harkatti qabattee kifilee kee godhachuu yoo kana akkasitti baay'ee sodaatu ta'e. Yoo kana ammoo isaan irra teechisuun abadan waan hin danda'amne isin hin jedha. Yoo obboleeyyan kiyyaa birrii yoo irraa fudhattan akkuma isin hin jedha anaaf irraa fudhattanii garuu ifaa ji'a ganaati miti kan guyyaa takka akka dhabdanis hin barbaadu jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa viidiyoo tan ammoo viidiyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo biraatiin waan irra jiru waan ta'e hunda akkasin biraan gahu abdiin qaba jechuudha. Isin hiriyoota keessaniif akka walii dabarsitan adraa isin jedha.